mata duree birootiin ammas walitti deebineeti jirra. Afur tuqaa sadii, afur tuqaa lama sadii hammaa fi boca seelii kan jedhu irratti jechuudha. Kuni seelonni akkuma garaagarummaa caasaatii fi garaagarummaa dalagaa qabanitti akkasuma hammaanis garaagarummaa hedduudha qabani. Seelonni kun garaagarummaa hammaatii fi bocaa haa qabaatan malee hundinuu bu'uura wantoota lubbu qabeeyyiitii jenneetu jira. So kanaafuu seelonni hammaa fi bocaan garaagarummaa qabaachuu isaanii fakkeenya kennuun ibsi jedha. Yes ni ilaalla. Seelonni hammaa fi bocaan garaagarummaa ni qabu. Orgaanizimoota seel hedduu keessatti seelonni hammaa fi bocaan garaagarummaa qabu. Fakkeenya seelonni hedduun hamma isaaniitiin baay'ee xixiqqoo waan ta'aniif maayikirooskooppii malee ija qullaan hin mul'atan jedha. Yaa kana akkumaan jalqaba isiniif ibsaa ture. Muraasni isaanii immoo hammaan guddaa waan ta'aniif ija qullaan mul'achuu kan danda'anis ni jiru. Fakkeenyaaf hanqaaquun allaattiiwwanii ija qullaadhaan ni mul'atu. Fakkeenyaaf ifaa itti hanqaaquu san jechuun ifaa itti ibsine keessatti arguu ni dandeenya. Hammaa fi bocni seelota dalagaa isaanii wajjin walitti hidhamisa kan qabudha akkasumas. Kanaaf fakkeenyaaf seelonni dhiigaa adii fi ameebaa boca isaanii jijjiirachuu kanneen danda'anidha jedha. Seelota dhiiga diimaa akkasumas seelonni wannaa hammaa fi maala isaanii jijjiirachuu danda'a, boca isaanii jijjiirachuu kanneen danda'anidha jedha. Bakka kanatti wanni soo kanaaf jechuudha boca isaanii ni jijjiirratu jedha. Seelonni sanyii kormaa immoo sochiif kan gargaaru eegeedha jedha. Paaraamisiyeemiin boca kophee siliipparii fakkaatu qaba jedha. Akkuma armaan gaditti kun footoo kanarraa hubachuun danda'amutti jechuudha. Gosoota seelii boca isaanii jedha. Seelii dhiiga diimaa kun akkuma imeeja kanarraa agartan jechuudha. Footoo wanna kanarraa arginu. Seelonni dhiigaa seeliin dhiiga diimaadhaa kana fakkaata. Seelii narvii kana fakkaata. Seelonni paaraamisiyeemiidha akkasuma kunoo kana fakkaata kan boca kopheedha jechuudha. Seelonni lafee namaa kana fakkaata jechuudha. Amma bakka kanatti seelonni garaagaraa boca garaagaraa qabu jechuudha. Akkuma boca garaagaraa qaban dalagaan isaaniitis adda adda seelota kanneen jechuudha. Boca garaagaraa kanneen qaban jechuudha. Bakka kanatti ammas boca garaagaraa qabaachuu isaanii kunoo agarree jirra. Haya hammaanis garaagarummaa ni qabu. Fakkeenyaaf seelonni akkasuma fakkeenya seelii dhiigaa yoo fudhanne seelii dhiigaa diimaa yoo fudhanne hammi isaa maayikiroomeetirii jechuudha. Maayikiroomeetiriidha yoo ilaallu hammi isaa 9, bocni isaa geengoodha. Yes geengoodha. Akkasuma seelii hanqaaquu namaa yoo ilaallu maayikiroomeetiriidha yoo ni ilaallu 100, bocni isii ammoo mololoo jedha. Mololoo hanqaaquun namaa boca mololoo jedhamu qaba jedha. Mucucaataa jechuudha. Boca mololoo jechuun boca geengootti dhiyaatu jechuudha. Hamma tokko kan boca geengootti dhiyaatu jechuudha. Geengoo miti garuu boca geengootti dhiyaata. Kan biraa ameebaadha. Ameebaan hammi isaa 90 garuu boca dhaabbataa hin qabu. Boca ni jijjiirata jechuudha. Lafa itti argamu san fakkaata. Lafa dhangala'oo bakka bishaan dhangala'oo bakki lafa jiidhaa gizee dhaqees boca achii qabaata. Lafa gogaa irrattis akkasii boca jijjiirachaa deema. Kan biraa hanqaaquu guchiiti. Hanqaaquun guchii akkuma agarru hammi isii 100 fi meeqa kumaa fi hammi isii 100 fi 50 jechuudha. Kuma 150 hammi isii baay'ee guddoodha jechuudha. Bocni isii mololoo jedha. Directly wal fakkaata kan hanqaaquun namaatii wajjin jechuudha. Kanaaf hammaanis garaagarummaa ni qabu jechuudha. Bocaanis akkuma garaagarummaa qaban hammaanillee seelonni wantoota lubbu qabeeyyii hammaanillee garaagarummaa ni qabu jennaan. Inni biraa orgaanizimoota seel qeenxee. Orgaanizimoonni bakka gurguddaa lama qoodama. Orgaanizimoota seel qeenxee fi orgaanizimoota seel hedduu jennaani. Orgaanizimoota seel qeenxee jechuun kanneen seelii tokko qofarraa ijaaraman yoo ta'u, orgaanizimoota seel hedduu jechuun immoo seelota garaagaraa tokkoo fi tokko olirraa kan ijaaraman jechuudha. Tokkoo fi tokko olirraa. Amma bakka kanattis yoon if ilaallu
orgaanizimoonni hundi qaamni isaanii seelii tokko yookiin tokko ol irraa kan ijaaramedha. Baay'ina seelii qaban irratti hundaa'uudhaan orgaanizimoota seel qeenxee fi orgaanizimoota seel hedduu jedhamuudhaan ni beekamu akkuma amma jedhe. Kanneen seelii garaagaraa irraa ijaaraman orgaanizimoota seel hedduu jennaani. Kanneen seelii gosa tokko qofa irraa ijaaraman immoo orgaanizimoota seel qeenxee jennaan jechuudha. Akkasuma orgaanizimoonni seel qeenxeen orgaanizimoota seelii tokko qofa irraa ijaaraman yommuu ta'u, orgaanizimoonni kun hammaan xixiqqoo waan ta'aniif maayikirooskooppii malee ijaan hin mul'atan jedha. Fakkeenya orgaanizimoota seel qeenxee jechuudha. Baay'ee xixiqqoo waan ta'aniif jechuudha. Maayikirooskooppii gargaarsa maayikirooskooppiitiin alatti tasuma hin mul'atanii. Fakkeenyaaf orgaanizimoota seel qeenxee kan ta'an keessaa baakteeriyaa fudhachuu ni dandeenya. Sabaphuu hedduu fudhachuu dandeenya. Faangasoota muraasa pirootozoaa kanneen fudhachuu dandeenya. Isaan kunneen orgaanizimoota seel qeenxee jedhaman jechuudha. Orgaanizimoota seel qeenxee kunoo amma ijaan agarru kana jechuudha. Bocni isaaniitis gaa kanumaa isin agartan kana. Kanaaf bakka kanatti gaa maali isaan kun? Orgaanizimoonni kunniin seelii gosa tokko qofarraa kan ijaaramanii fi boca garaagaraa kanneen qabanidha. Hundinuu yoo ilaallu bocni isaanii garaagaraa. Fakkeenya baakteeriyaan kun boca garaagaraa. Climaidominance yookiin sabaphuu kan jennuun kun boca akkanaa kana qabdi. Paramecium yookiin protozoa bakkee kan jennuun kunis kun boca kana fakkaata. Raacitiin kun bocni isaa kana fakkaata. Amiibaan akkas boca dhaabbataati hin qabu. Baakteeriyaan kun kana fakkaata boca garaagaraa qaba jechuudha. Yuguliinaan akkasi. Yes, yuguliinaan akkana. Isaan kun hundinuu boca garaagaraa qaban, hammaanillee garaagarummaa qaban, boci maaliin akkanatti adda bahanii mul'atan? Orgaanizimoonni seel qeenxee kuni ija keenya laallee waan adda baasuu hin dandeenyeef wanni isaan ittiin adda bahan maali jennaan? Daarektii wanni isaan ittiin adda bahan maayikirooskooppiidha jechuudha. Maayikirooskooppiidha jechuudha. Kan biraa orgaanizimoota seel hedduudha. Isaan kana keessatti maaltu jira? Orgaanizimoota seel qeenxeen jedhee kana keessatti akkaataa wal hormaataa isaanii beekuudhaaf maayikirooskooppii fayyadamna. Akkaataa hojii, akkaataa wal hormaataa, akkaataa nyaata itti qopheeffatan, akkamitti nyaata akka qopheeffatan, saniif akka nyaata itti qopheeffatan beekuufis maayikirooskooppii gargaaramnee beekna jechuudha. Akka isaan itti wal horanis jechuudha. Kun hundinuu akkasi. Inni biraa orgaanizimoota seel hedduudha. Orgaanizimoonni seel hedduu akkumaan jedhee seelii meeqa seel hedduudha. Seelota garaagaraa hedduu irraa ijaaramanii. Seelonni kunis qaama keessatti dalagaalee adda addaa qabu. Seelota garaagaraa keessatti argama. Isaanis dalagaa garaagaraa qabu. Fakkeenyaaf nafa keenya fudhanne yookiin qaama keenya yoo fudhanne seelonni kun kan akka maaliiti? Seelota akka seelota dhiigaa, seelota maashaa, seelota narvii, seelota lafee fi kanneen biroos ni jiru. Isaan kunniin dalagaan isaanii adda addaa seelota hedduudhaa fi akkaataan isaan itti hojjetanis akka garaagaraati jechuudha. Kanaaf qaamni namaa seelii hedduu qaba jechuudha. Seelii dhiigaa ni qaba. Seelii dhiigaa gizee jennu seelii dhiiga diimaa, seelii dhiigaa adii, seelii dhiigaa pilaatileetota kajaa'aman jira. Isuma kana iyyuu jechuudha. Seelota maashaa jira. Maashaaleen kuni maashaa irree, maashaa onnee jira. Maashaalee onnee kuni yeroo kottoonfatan, yeroo diriirfatan dhiigni qaama namaa kana keessa akka geejjibamu taasisu. Akkasuma maashaa onnee qofa osoo hin taane seelota narvii jira. Narviin tun seelota narvii kana keessatti dhiiga deebistuu, dhiiga raabsituu, gamteessituu seelota narvii garaagaraa jira. Kana jechuudha. Seelota lafee jira. Seelonni lafee illee akkuma san dhuka oomishuudhaa fi dhuka garaagaraa of keessatti qabu. Kanaaf seelonni dalagaa adda addaas ni qabu. Seelonni hedduun garaagarummaas ni qabu jechuudha. Akkasumas biqiltuu tokko keessatti seelota adda addaa, seelota gosa adda addaa kan akka seelota epidermisii biqiltoota yoo fudhanne jechuudha. Fakkeenyaaf epidermisii ni jira. Seelota zaayilamii kan inni jira. Filoomii kanneen kana fakkaatan. Epidermisii jechuun qaama seelii biqiltoota haguuguu yommuu ta'u, garaa araatiin kan argamu yommuu ta'u, seelota zaayilamii kennuun ammoo seelota zaayilamiidha jechuun daarii. Hayyeegaa kanaafuu seelonni gaa kan biqiltootaas kun akkuma amma jenne ni jira. Isaan kunniin dalagaa adda addaa qabu. Fakkeenyaaf seelii zaayilamii kennu kana yoo fudhanne filoomii fi zaayilamiin kanneen albuuda garaagaraa lafa keessaa gara qaamaatti ol geejjibuudhaa fi akkasuma nyaata biqiltoota keessatti qophaa'ee gara qaamaa raabsuudha. Amma fakkeenyaaf zaayilamii kennu kana yoo fudhanne zaayilamiin kuni
albuudaa fi bishaan lafa keessaa gara qaama biqiltuutti ol dabarsuudha. Garuu filoomiin ammoo nyaata adeemsa footoosinteesiidhaan qophaa'ee ture gara qaama caasaalee qaama biqiltootaa keessa akka inni raabsamu taasisu jechuudha. Akkuma garaagarummaa qaban dalagaan isaaniitis garaagara jechuu asirraa ni hubanna. Fakkeenyaaf orgaanizimoota seela hedduu kan ta'an biqiltoota, qurxummiilee, allaattiiwwan, amfibiyaanota, reeptaayiloota fi kanneen kana fakkaatanidha. Wantoota lubbu qabeeyyii kunneen hundi orgaanizimoonni kunniin orgaanizimoota seela hedduu seelota garaagaraa of keessaa qabanii jennaan isaan kanaan jechuudha. Inni biraa fakkeenya kun asitti gaa qurxummii, raacha, kanniisa, muka, nama kun hundinuu orgaanizimoota seelii garaagaraa irraa ijaaraman jennaan. Inni biraa waa'ee seelii, waa'ee tishuu, waa'ee qaamaa fi sirna qaamaa jedha. Akkumaan jalqaba dubbadhee ture seelii irraa wanni uumame seelii booda tishuudha. Tishuu booda qaama enne, qaama booda sirna qaamaati. Sirna qaamaa booda garuu maaltu jira? Orgaanizimii guutuu ta'e tokkotu jira jechuudha. So garaagarummaa seelii, tishuu, qaamaa fi sirna qaamaa maali? Fakkeenya isaanii kenni jedha. Fakkeenya orgaanizimoonni seel qeenxee ta'an dalagaawwan jiraachuuf isaan barbaachisan hunda seelii tokkoon raawwatu. Orgaanizimoonni seel hedduu ta'an garuu seelii garaagaraaf fayyadaman isaan. Kanneen orgaanizimoonni seel qeenxee dalagaa hundaa'u seeluma tokkoon raawwatan. Kan seelii garaagaraa garuu dalagaa seela hedduu ta'an garuu seelota hedduu waan qabaniif tokko seelii isaanii dalagaa mataa isaaniitiin raawwatu. Fakkeenyaaf haala qindoomina qabuun dalagaa garaagaraa waliin ni raawwatu. Seelonni caasaa fi dalagaa wal fakkaatan qaban walitti gurmaa'uudhaan maal uumu? Tishuu uumu jechuudha. Seelonni caasaadhaa fi dalagaa wal fakkaatu qaba laal. Caasaadhaan wal fakkaatan dalagaan isaanii wal fakkaata. Walitti gurmaa'anii maal uuman yoo jenne waan tishuu jaamu uuman jechuudha. Tishuuwwan adda addaa immoo walitti gurmaa'uudhaan tishuun adda addaa kan dalagaan isaanii wal fakkaatu kan adda addaa dhufanii walitti gurmaa'uudhaan maal uuman jechuudha? Qaama waan jedhamu uumu jechuudha. Qaamonni adda addaa walitti gurmaa'uudhaan fakkeenyaaf qaamni sammuun, onneen, kaleen, sombi, garaachi, marrimaan kun hundi walitti dhufee walitti dhufuudhaan maal uuman jechuudha? Qaama uuman jechuudha. Tishuuwwan kunniin walitti dhufanii qaama uuman. Qaamonni adda addaa kunis walitti dhufanii sirna qaamaa uuman jechuudha. Kana booda akkasumas sirnoonni qaamaa walitti gurmaa'uudhaan sirnoonni qaamaatis walitti gurmaa'uudhaan orgaanizimii of danda'aa ta'e tokko uumu jechuudha. Kuni adeemsa jechaadha. So kanaaf as keessatti seelii irraa maal arganna nuti? Seelonni wal fakkaatan walitti gurmaa'anii maal uuman jechuudha arganna. Seelonni kunoo gara tishuuti, tishuun gara qaamaati, qaamni gara sirna qaamaa, eegasii immoo orgaanizimii waan jedhamu kana uumu jechuudha. Inni biraa seelii jedha. Seeliin maaliif bu'uura caasaa fi dalagaa lubbu qabeeyyii jedhama? Maaliif jedhama? Seeliin maaliif bu'uura caasaa fi dalagaa lubbu qabeeyyii maaliif jedhama jedha? Barnoota darbee keessatti seeliin bu'uura caasaa fi dalagaa lubbu qabeeyyii hundaa ta'uu isaa barattanii jirtu gaa'ii. Akkasumas seelonni orgaanizimoota seel hedduu ta'an. Seelonni orgaanizimoota seel hedduu keessatti dalagaa murtaa mataa isaanii akka raawwatan barattanii jirtu. Fakkeenyaaf seelonni maashaa sochii qaamaatiif akka tajaajilu. Sochii qaamaa malee sirna bollaa'insa nyaataa keessatti gaggeeffamu. Maali jechuudha? Seelonni maashaa sochii qaamaatiif gargaara. Seelonni dhiiga diimaa oksijiinii qaama keessa geejjibuudhaaf dalagaan isaanii adda addaa jechuudha. Seelonni maashaa sochii qaamaatiif, seelonni dhiigaa oksijiinii qaama keessa geejjibuudhaaf, seelonni dhiiga adii dhukkuba nurraa ittisuudhaaf, seelonni narvii immoo dhaamsa narvaawaa qaama keessa dabarsuudhaaf tajaajila jechuudha. Qaama dhaamsa narvaawaa ta'e, dhaamsa miira of keessaa qabu kan ergaa ittiin dabarsinu tokko qaama keessa maal godhuudha? Tamsaasuudha jechuudha. So seelonni akkuma adda addummaa qabanitti dalagaan isaaniitis adda addaa jechuudha. Akkana. Amma fakkeenya seelota namaa akkaataa dalagaa isaanii ilaaluun ni danda'ama. Seelota as jiran kanarraa seelota adda addaa kan namaa kanarraa jechuudha. Kuni seelonni asitti argaman kuni seelota adda addaa kan namaati. Tokko seelii dhiiga adii, seelii dhiiga diimaa, seelota narvii kan sammuu jechuudha. Seelii maashaati. Bocni isaanii adda addaa, dalagaan isaanii adda addaa. Qaama namaa keessatti argaman dalagaan isaanii kan isaan hojjetan hundinuu adda addaa jechuudha. Kanaaf seelonni kunniin hojii adda addaa qaban akkaataa wal fakkaatanii walitti gurmaa'uudhaan maal uuman jechuudha isaan kuni
maal uuman jechuudha tishuu kana uumanii jechuu asirraa hubanna jechuudha akkaataa dalagaan isaanii wal fakkaatu jechuudha so seelonni tishuu erga uumanii booda tishuunoo kami waanju beekuudhaaf seelonni caasaa fi dalagaa wal fakkaatan walitti gurmaa'uun tishuu uumuu jedha look amma kan dalagaadhaa fi caasaadhaan wal fakkaatan walitti dhufanii tishuu uuman eeshee orgaanizimoonni seel hedduu keessatti tishuuwwan garaagaraa dalagaa murtaa'aa mataa isaanii qabu tishuuwwan adda addaatti dalagaa mataa isaanii qabu yes as keessatti gaa amma bakka kana keessatti fakkeenyaaf tishuuwwan namaa kan ta'an tishuu dhiigaa tishuu narvii tishuu lafee fi kan kana fakkaatan yoo laallu bakka kanatti amma tishuu maaltu jiras tishuu dhiigaa jira tishuun dhiigaa kunoo kana akkuma footoo irraa agartan jechuudha tishuu dhiigaa jechuun kana waa hedduuf keessaa qaba seelii dhiiga diimaa jira seelii dhiiga adii jira orgaanizimoota biraallee jira seelii dhiiga adiitis ni jira wal keessa jira jechuudha tishuudha jechuudha tishuu jechuun seelii garaagaraa of keessaa qabu jechuudha yoonii fi seelii narvii dhufne seelonni narviitis dhaamsa miira waatee qaamarraa sammuurraa gara qaamaatti qaamarraa gara sammuutti geessu jechuudha seelota tishuu narvii kennu jira gosa adda addaa lamuun ni agartan bakka kanatti garaagarummaan jirtu maali tishuu kana keessatti seeliin garaagaraa akka jiru asirraa hubachuu jira bakka kana seelii tishuu dhiigaa kana bira keessa dhufnu seelii biraa jira bakka kana yoo dhufnu seelii kunoo seelii dhiiga diimaa jira keessa kanaas yoo dhufnu waan biraa jira seelota adda addaa jira jechuudha bakka kana yoo dhufne ammaas seelii narvii bira yoo dhufnu qaama narvaawaa ta'e tishuu narvaawaa gosa sadii jira jechuudha asitti kanaaf seelonni garaagaraa walii dhufanii tishuu akka uumanii jirantu asirraa nuu galaa jechuudha tishuu lafee yoo laalles kunoo tishuu adda addaas keessa jira jechuudha kabira waa'ee qaamaati qaamni akkuma tishuulee jechuudha qaamni tishuuwwan adda addaa irraa kan ijaaramee fi dalagaa murtaawaa mataa isaanii kan qabanidha qaamninis fakkeenyaaf qaama kanneen akka tiruu somba onnee qalee garaachaa fi kan kana fakkaatan fakkeenyaaf tiruun dalagaa mataa isii qabdi qalee fi tiruu jittu hojii bishaan qulqullaa'uu gara makdabra dhiini onnee irraa gara tiruu irraa gara qalee kana keessa dabari qaama namaa kana keessa geejjibamu keessatti tiruun gahee mataa isii qabdi sombi qilleensa gara keessaa gadi seenuuf gara alaa bahu oksijiinii gahaa ol fuudhee gadi baasu kaarboon daayoksayidii gaazota gubaataa jechuudha dalagaa mataa isaanii qaban onneen dhiiga qulqulluu onnee irraa gara qaama raabsu qaamarraa dhiiga xuraawaa ta'e gara onnee fuudhee eegasii qaama xuraawaa san dhabamsiisuu dabarsu qaleen akkasumatti bishaan qulqulleessuu garaatti soorata bulleessuu kanneen kana fakkaatan dalagaa adda addaa qaama namaa kanaan dalagama raawwatame jechuudha qaamonni garaagaraa kuni dalagaa adda addaa qabu walitti dhufanii yoo maal dalagu look tiruu gisee yennugaa kunoo akkuma agartan tiruu jechuun akkuma imeejii irraa footoo kanarraa agarru tiruun kana jechuudha sombis kana onneen teenya tana kaleen teenya lameen tana jechuudha kanaaf qaamoleen kunniin dalagaa adda addaa qaban walitti dhufuudhaan wanni isaan uuman maali jennaan sirna qaamaa kana uuman jechuudha sirna qaamaa kana uumanii jechuudha isaan kun jechuudha walitti dhufanii qaama guutuu sirna qaamaa ta'e uuman jechuudha sirni qaamaa kunoo kana jechuudha sirni qaamaa qaamolee adda addaa walitti dhufuudhaan haala qindoomina qabuun waliin kan hojjetan irraa kan ijaarame jechuudha fakkeenyaaf sirna marsaa dhiigaa hunda jechuudha dhiiga raabsituu dhiiga deebistuu dhiiga gamteessituu kan jennu sirna marsaa dhiigaa sun hundi walitti hammatee sirna narviin dhaamsa narvaawaa ta'e gara qaamaa dabarsuu qaamarraa gara sammuutti ol dabarsuu kan of keessatti kan hammate sirna hargansuu jira sirni hargansuutis gaa akkuma beekamu sirni hargansuu qilleensa gara alaatti akka inni ba'u fakkeenyaaf caasaa sombaatu jira maashaa jira maashaalee sombaa kan kottoonfachuuf diriirfachuudhaan diyaafaramii waan jaabu jira sombaa jira yommuu diyaafaramiif sombi gaa walitti maxxanaadha yommuu diyaafaramiin kottoonfatu sombi ni diriira sombi diriira jechuun qilleensi gara keessaa seenee jechuudha
yommuu diyaafiraamiin diriiru ammoo sombii kottoonfate jechuudha. Akkana jechuun alkallattiidhaan maali jechuudha qilleensi gara alaatti bahee jechuudha. Akka kanatti qaama akka kanatti hojjetu kan kana fakkaatan qabaa jechuudha. Sirni bullaa'insa nyaataa qaamota akka garaachaa, marrimaan qallaa, marrimaan furdaa faa kan of keessatti qabatee jirudha jechuudha. Kanaaf seelii yoo fudhannu amma kunoo seelii jechuun tana bu'uurri isii tana seelonni adda addaa walitti dhufee maal uuma jechuudha. Kunoo tishuu tana uume jechuudha. Tishuu tana uume jechuudha. Kana uuma. Tishuun tuni seelii gosa irraa walitti dhuftee jechuudha. Seelii gosa irraa walitti dhufte. Eegasii qaama waan jaamu takka uumame jechuudha. Qaama waan jaamu kana. Qaamni kun yeroo uumamu maalirraa uumame jechuudha qaamni kun? Tishuu kanarraa uumame jechuudha. San booda qaamni garaagaraa walitti dhufee maal uume? Kunoo sirna qaamaa kana uume jechuudha. Sirni qaamaa yeroo uumamu sana booda orgaanizimiin guutuun namaa jechuudha. Kuni orgaanizimiin guutuun kun uumama jechuudha. Kanaaf seeliin kun akka maaliin ilaalama? Akka bu'uura lubbu qabeeyyii yookiin bu'uura orgaanizimii kanaatti ilaalamaa jechuudha. Akka kanatti hubannaa jechuudha. Kanaaf seeliin bu'uura caasaa fi dalagaa lubbu qabeeyyii wantoota hundaati jennee asirraa hubachuun ni danda'ama jechuudha salphatti. Kabira gurmaa'ina baayoloojikaalaa yoo ilaallu waa'ee gurmaa'insa baayoloojikaalaa haala salphaa ta'een hubachuu akka dandeessu gurmaa'inni baayoloojikaalaa haala ijaarsa mana tokko waliin wal fakkeenya qabaachuu waan danda'uuf wal bira qabuudhaan haa ilaallu jedha. Seelii jedhama. Seeliin bilookeetii fakkeenyaaf muka jechuudha. Akkaataa manni tokko itti ijaaramu. Mukni adda addaa walitti dhufee dhaaba ijaara. Bilokeenni gosa adda addaa kun walitti dhufee mana ijaaraa jechuudha. Bilokeenni adda addaa sun seeliidha. Tishuu jechuun ammoo dhaaba manaati. Mukni adda addaa walitti dhufuudhaan maal uume? Dhaaba uume jechuudha. Mukni adda addaa sun seelii yoo ta'u erga walitti dhufee bu'uurri isaa dhaabamee mismaara walitti dhaabamee dhaaba eega uume ammoo maragamee maal ta'ee lissinamee eegasii ammoo maragamee eega lissinamee booda jeessoodhaan dibamee qalamni dibamee yeroodhaa xumuramu dhaabni sun maal jedhama? Tishuu jennaan. Qaama jechuun ammoo dhaaba manaa baaxii manaa. Baaxii jechuun fakkeenyaaf tuuttoo utubaa manaa sun jechuudha. Bakka hanga qaama bishaan kana buusu jechuudha. Balbala hulaa jechuudha. Foddaa, qorqorroo fi kan kana fakkaatan irraa yeroo walitti dhufu qaama yookiin dhaaba mana ta'e jechuudha. Kana booda sirna qaamaa jechuun kutaalee adda addaa dalagaa garaagaraa kan qaban kaan rooba ittisaa, kaan hamadee ittisaa akkanaa jechuudha. Kaan dhaabbina manichaa tolchaa akkana. Orgaanizimiin jechuudha. Orgaanizimii jechuun eegasii maali jechuudha? Mana irraa xumurame kan tajaajila kennu jechuudha. Akka kanatti egaa haala wal fakkeenya qabuun wanna ta'e jechuudha. Kabiraa ibsa akkuma dhaabni manaa tokko bulkeetii muka hedduu irraa ijaaramu tishuun tokko seelota hedduu irraa ijaarame. Very good. Akkuma tokkoon kutaalee manaa kutaaleen dhaaba manaa irraa ijaarame qaamni tokko tishuulee irraa kan ijaarame ta'uu agarsiisa. Akkuma kutaaleen mana dhaaba manaa baaxii manaa balbala foddaa qorqorroo fi kan kanneen kana fakkaatan qabu sirni qaamaatis qaamolee garaagaraa irraa akka ijaarame asirraa hubannaa jechuudha. Akkuma manni kutaalee adda addaa of keessaa qabu mannis kutaa hirriibaa, kutaa taa'umsaa, kutaa ijoolleen raftu jedhee adda addatti kana qabu kutaa bashannanaa jee qabutti orgaanizimiin tokko sirna qaamaa hedduu irraa kan ijaaramedha jechuudha. Akka kanatti waa'ee gurmaa'insa orgaanizimii tokko bifa kanaan yoo hubanne gaarii ta'a jechuudha. Yoogaa kun kana fakkaata. Inni itti aanu ammoo sila waa'ee maaliiti? Waa'ee gubama soorataa fi maayitookoondaariyaa waan jedhudha jechuudha. Gubama soorataa sooranni gizee bullaa'u jechuudha. Akkamitti bullaa qaama keenya keessa jechuudha. Sanii kun kan inni agarsiisu mata duree kanaa wajjin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.